السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu hordoftoota peejii Rashaad Zeenuu akkam fayyaa keessanii bakka jirtanutti nageenyi koo isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Egaa deebi'ee dhufeeraan isiniin jedha. Har'a aappii akkaataa shabakaa mobaayilii tola itti fayyadamnu waliin ilaallaa jechuudha inshaallah. Shabakaa mobaayilii warri shabakaa warri shari'aa mobaayilii qabdan jechuudha. Warra kaan irratti garuu mokkortanii ni ilaaltu. Angaruu kanan irratti fayyadamuu jiru mobaayiliidha. Kanumaaf waanuma itti fayyadamaa turraan sin barsiisa dheetanii amman beekurra. Aappiin sunis kunoo isa kana dhala. Aappiin sunis immoo kunoola isa kana dhala isanitti maraaru kana touch yoon VPN ka jedhu kanala kan itti marameeru kan arguu jirtu jedhee abdii qaba. Isa pilistoorii keessaa gadi buufattanii linkii isaas immoo description YouTube kooti jala isiniif hankaa maqaa YouTube kooti Rashaad Zeenuu ka jedhu jala argachuu ni dandeessu. Linkii isaa achan isinii kaa'achuudha. Amma garuma peejii sanaatti isin dabarsaa jechuudha. Hanga xumura qophii kiyyaatti na hordofaan isiniin jedha. Warri amma dura maatii illee naaf hin taane YouTube kiyya akka seentanii subscribe like akkanaa gootanii isiniin jedha. Egaa maqaanii peejii YouTube aappii sanaa kunoo isa kanadha jechuudha. Amma gadan tuqanii yeroon gadi tuqee jedhee anaaf akkasitti fida. Isiniif yeroo jalqaba seentanii akkanatti isiniif hin fidu. Yeroon akkanatti isiniif fidee jedhe amma kan ko'oon irra jira. Kunoola bakka this fastest server ka jedhu kanarra gad tuqxu. Yeroo kanatti gad tuqxanii jettan amma gara ofiitti deebi'aaraa jechuudha. Ofiirra jira keessa yeroo jalqaba kana gad tuqxani la barreeffama saanduqa keessa jiru kana jechuudha. Kana gad tuqxanii yeroo isin akka gad tuqxanii jettan akkanatti isinii fidaa jechuudha. Biyyootii garaa garaa kunoo United States, Singapore, Faransii, Austraaliyaa, Bahrein, Belgium, Brazil, Canada, Finland, Faransii, Germany ka jedhu kana German ka jedhu kanarra gootani. Kunoora kanarra gootanii jechuudha. German ka jedhu kanarra. Germany kanarra gootanii yeroo Germany kanarra gootanii kaatanii jettan immoo kunoola bakka Portugal ka jedhu kanarra ni tuqxanii jechuudha. Kunoo kanan itti maraa jiru kana yeroo tokkoof gadi tuqxanii yeroo gadi tuqxanii kan keessa yookaan teels ka jedhu kanarra jiraachuu danda'a. Keessa yookaan kanarra waan jiruun se'a yeroo jalqabaatiif kun akkasitti jira. Kana sadaittuu isinii mareen jira. Yoo kanarra jiraatee jedhe ifama. Yoo kanarra jiraatee jedhee isarraa kanarra godhattanila. Kanarra godhattanii jechuudha. Kunoo Pertinent teels ka jedhu kanarra ifama. Kuni kanarra godhattanii jechuudha. Kana booda connect ka jedhu kanallee duuba deebitanii bakka kanarratti kanarra godhattanii erga kanarra godhattula. Yoo barreeffama isa dheeraa kanarra godhattu yoo isarraa immoo isin didee isa kanarra godhattula. Type ka jedhu kanarra godhattani. Sana booda irraaf duuba deebinaa jechuudha. Yoo mulaa inni German ka jedhu kun isiniif hojjechuu didee kanarra gootanii laa kunoola mata duree kana this first server ka jedhu kan arguu jirtanii milaa kana. Yoo German irra gootanii Germaniin sin dide kanarratti deeffattani. Kunoola isanitti mare kanarratti deeffattanii hojjechiifattanii jechuudha. Laa kunoo amma isarratti han deebisaa. Sila ofiirra jira. Amma la naannessuu jira jechuudha. Yeroo akkanatti naannessee ka'ee jedhee ooniirra yeroo isiniin godhee gubbaa kanarratti qulfii fidee isinii agarsiisaa jechuudha. Laa kunoo gubbaa kanarratti asirratti fidee qulfii isinii agarsiisaa jechuudha. Ijoollee baay'een itti fayyadamuu jiru. Isinis immoo akka irraa fayyadamtan abdiin qabaan isiniin jedha. Amma kan kuna naannessuu jira jechuudha. Qulfii wayiiti kan inni fidee gubbaa kana isinii agarsiisu. Sana booda kanumaan isinii dalagaa itti fayyadamaan isiniin jedha. Obboleewwan kiyya waan isiniin galle immoo koomentii jala naa kaa'aa isiniin jedha. Egaa barumsi kiyya irraa kana fakkaata. YouTube kiyya warri maatii naaf hin taane akka seentanii subscribe like akkanaa gootanii isiniin jedha. Warri amma dura maatii naa taatan immoo galatoomaan isiniin jedha. Bakki kun ilaa oonii isinii ta'uu qaba. Jarmanii yookaan barreeffama kanarra godhattu kanuma lamaan keessaa yookaan isin irratti fayyadamtanu inni kun ooniirra isinii ta'uu qaba jechuudha. Laa inni kun amma laa kan koo ooniirra jira jechuudha. Amma kan koo garuu ofiirra jira. Keessan immoo ooniirra jira jechuudha. Shabakaa tasitti na biratti dadhabaadhaan malee amma reefuu naa dalagaa ture anaaniin isiniin jedha. Egaa warri ammoo dura ilaa kunoolaa naa fideera maashaallah ooniirra naa godhee jira jechuudha kan koo. Egaa hanga yoonaa warri na hordofaa turtan
naa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaati irraa fayyadamtuun isiniin jedha. Nagaan naa turaa isiniin jedha.